Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akkam jirtu hordoftoota keenya. Tamsaasni BBC Afaan Oromoo roobii galgala amma eegalama. Dureewwan Itoophiyaa fi Somaaliyaa waamicha pirezidaantii Turkiin waldhabbii biyyoota lamaan irratti mari'achuudhaaf Ankaraa seenan. Mariin isaanii bu'aa buusaa. እድገት ማሳየቱን ይሄን ንግግሩን jaarsummaan tarkii kun abdii qabaachuusaa wanti mul'isu amma dureewwan biyyoota lameenii fuulaaf fuulatti wal arguun mariif dhiyaachuuf jiraachuu isaaniiti. Kun yoo ta'e argame jaarsummaan kun abdii qaba jechuudha. Tibbanaa leellaa Israa'el buufataalee waraanaa Sooriyaatti hammeessite maal akeeka? Kanarrattis gabaasa qabna. Taphoota Champions League Awurooppaa irrattis odeeffannoo qabna. Oduu olmaa addunyaa wajjiniin hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessaa. Amma xumuratti nu hordofaa. Aleellaa Shawaa Kaabaa Aanaa Sulultaatti muddee 10 bara 2024 hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo bananiin ajajaa poolisii dabalatee namoota 2 lubbuu galaafatee jedha. Gabaasni ba'e. Waajjirri Kominikeeshinii Aanaa Sulultaa ibsa karaa Feesbuukii baaseen gocha qaanessaa raawwate kanaan qondaaltota poolisii waliigaltee araaraa raawwachiisuudhaaf marii hawaasaaf bobba'an irratti dhukaasa banuudhaan lubbuun qaalii namoota 2 wareeguudhaan akkasumas namoota 2 madeessaniiru jedhe. Dabalataan namoota 2s ukkaamsee fudhachuudhaan qabeenya irraan miidhaa geessee cinatti humnoota nagaa buusuudhaaf araaramanirraa inaaffaa qabu agarsiisee jira jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen ajajaa poolisii aanichaa Laggasaa Siyyum jedhamanii fi nama biraan isaan wajjiniin ture tokkos ajjeesuu ibse. Dabalataan konkolaataa ittiin imalaa turan barbadeessuu ibseera. Kana malees qondaala paartii badhaadhinaa Sisaay Bashaadaa jedhaman madeessuu ibsa baase keessatti eereera. Waajjirri Kominikeeshinii aanichaa mootummaan keenya humna karaa nagaatiin deebisuudhaaf daandii dheeraa qaxxaamuruudhaan ga'ee olaanaa taphateen hawaasni keenya gammachuu guddaa keessa seenee yeroo jirutti humni shororkeessaa Baawashanee kun akkuma aanaalee fi godinaalee biroo gama aanaa sulultaatiinis karaa nagaatiin akka galan tattaaffii olaanaa gochaa osoo jiru bifa waamicha abbootii gadaa haawwan siiqqee fi mootummaa keenyarraa maqeen gocha qaanessaa raawwatee jira jedheera. Tibbana waliigaltee ajajaa duraanii giddugaleessaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa hordofee hidhattoonni aanolee garaagaraa galaa jiraachuu mootummaan himeera. Hidhattoonni galan meeshaa waraanaa isaanii osoo hin hiikkatiin qabatanii osoo simannaan taasifamuu fi argamaa ture. Hidhattoonni waamicha fudhachuudhaan galan mooraa leenjii haaromsaa galuu mootummaan ibseera. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti waggoota 30 oliif waldhibdee hiikuu irratti hojjechaa kan turanii fi amma Siwiizerlaand kan jiraatan obbo Waaqoyyaa Baayisaa hidhattoonni meeshaalee isaanii wajjiniin haala tibbana ta'een galuun seera miti jedhan. Kanneen qabsoo nagaatti deebi'uudhaaf walii galan meeshaa waraanaa hiikkachuudhaan kallattumaan gara kaampii leenjii haaromsaa qophaa'eef galuu qabu jedhan. Ajajaan duraanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa yeroo mootummaa wajjiniin walii galuun naannichatti nagaan ni deebi'a abdii jedhu uumee ture. Obbo Waaqoyyaan mootummaan garee murtaa'aa wajjiniin qofa otoo hin taane hidhattoota guutuu wajjiniin yoo waliigaltee irra hin geenye naannoo Oromiyaatti nagaa guutuu deebisuun ulfaataadha jedhu. Ajjeechaan sulultaatti ta'e haala akkamiin akka ta'e beekamuu baatus qondaaltonni mootummaa ajjeefaman marii nagaa mijeessuudhaaf akka socho'aa turan odeeffannoon kominikeeshinii aanichaa ni eerama. BBC'n bulchaa aanichaa dabalatee hanga bulchaa godinaatti bilbiluun odeeffannoo gaafatus deebii argachuu hin dandeenye. Fuula Feesbuukii aanaa sulultaarraas waa'ee odeeffannoo maxxansanii mirkaneessuudhaaf yaallee milkoofne. Garuu Addis Standard waajjira kominikeeshinii aanichaa wabeeffachuudhaan waa'ee aleellaa kana gabaaseera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimma waldhabbii Somaaliyaa wajjiniin uumame irratti gita isaanii kan Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud wajjiniin mari'achuudhaaf Ankaraa seenan. Hooggantoonni biyyoota lamaanii affeerraa pirezidaantii Turk Tayyip Erdo'aniin marii marsaa sadaffaaf Ankaraatti wal arguu jedhameera. Hamza Hussein dabalata qaba. Dureewwan Itoophiyaa fi Somaaliyaa affeerraa pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdoganiin marii marsaa sadaffaaf Ankaraatti akka wal arguuf jedhan dhagahameera. Mariidhuma kanaaf pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud gara Turkii imaluu miidiyaan mootummaa Somaaliyaa gabaaseera. Waaree booda kana immoo ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed Turkii seenuu miidiyaan biyyichaa Anaadooluun gabaaseera. Gama Itoophiyaatiin ammatti wanti mirkanaa'ee jiraachuu baatus ministeerri muummee Abiy yoo hirmaatan marii jalqabaa sadarkaa duree biyyootaan taasifame ta'uuf deema. Mariin Ankaraa kun sadarkaa dureewwan biyyaatti taasifamuuf deemuunsa tarii mariin deddeebi'ee gaggeeffamaa ture kun firii akka godhatu taasisaa laata jenne xiinxalaa siyaasaa, dippiloomatii fi barsiisaa akka ta'an Profeesar Brook Haayiluu gaafanneerra.
ኢትዮጵያ የተፈራረመችውን ካልሳበችና ካልሰረዘች በምንም አይነት ልንስማማ አንችልም ብለው ነበር። warri Somaaliyaa hanga Itoophiyaan sanada mallatteessite sana hin haqnetti haala kamiinuu walii galuu hin dandeenyu jedhanii turan. Mariiwwan kanaan dura turan irratti illee akka hin argamne ibsaa turan. Dhiyoo kanas kora Afrikaa fi Chaayinaa irratti ministeera muummee Abiyyi waliin mariisuuf yaaliin taasifamee ture. Garuu akka dhageenyetti fedha dhabuu isaanii hubanne. Sanarra darbe mariin jaarsummaa Tarkii geggeeffamu marsaa sadaffaan karoorfame sababa Soomaaliyaatiin hafee ture. Amma mariin kun eegalamuuf jechuunsaa abdiin haaraan dhufuu mul'isa. Jaarsummaan Tarkii kun abdii qabaachuusaa wanti mul'isu amma dureewwan biyyoota lameenii fuulaaf fuulatti wal arguun mariif dhiyaachuuf jiraachuu isaaniiti. Kun yoo ta'e argame jaarsummaan kun abdii qaba jechuudha. Amma rakkoon guddaan jiru mootummaan Somaaliyaa Moqodishoo jiru. Somaalilaand of dandeessee biyya akka taatu gonkumaa fedha dhabuusaati. Biyya haaraa taatee akka ollaa isheetti dhalattu hin feetu Somaaliyaan. Itoophiyaan ammoo waliigaltee Somaalilaand waliin mallatteessite sana hin dhiistu. Kun yaada adda isaan fageessu fakkaata. Mootummaan Somaaliyaa sana didee deebi'uuf deema yoo ta'e ammas akkanumaan yeroo gubuu ta'a. Garuu amma sadarkaa bulchitoota biyyaatti walitti yoo dhufan kun tarkaanfii abdachiisaadha jechuun BBC'tti himan. Mootummaan Tarkii mataansaa Somaaliyaa waliin hariiroo waraanaa cimaa uumee jira. Tarkiin humna galaanaa Somaaliyaa cimsuuf doonii ishee gara Moqodishoo geessuun ibsameera. Kana irratti hundaa'uun jaarsummaadhumti Tarkiiyyuu walaba jechuu dandeenya jennee kan gaafanneef Profeesar Brook akkas jedhan. በፖለቲካ በሳይንስ ኦፍ ፖለቲክስ መርሳት የሌለብን ሀገራት ከአንድ ሀገር ጋር ባላቸው ግንኙነት ብቻ አይወሰኑም. Siyaasii fi ejjennoon biyya tokkoo hariiroo inni biyya tokko waliin qabu qofaan hin daangeffamu. Tarkiin Somaaliyaa caalaa Itoophiyaa waliin hariiroo cimaa qabdi. Keessattuu gama dinagdeen investimentii doolaara biliyoonaan lakkaa'amu Itoophiyaa keessatti hojjechaa jirti. Kaampaniiwwan hedduu ammallee gara Itoophiyaa galchaa jirti Tarkiin. Kanaafuu Somaaliyaa faana hariiroon isaan uuman michummaa Itoophiyaa waliin qaban hin laaffisu. Dhugaadha. Tarkiin bara Impaayera Otomaan irraa eegaltee olaantummaa biyyoota galoo galaanaa keessatti qabaachaa turteen Somaaliyaa waliinis hariiroo seena qabeessa cimaa qabaachaa yoo nageesseetti. Ammas sanuma qabattee mootummaa federaalaa Somaaliyaa cimsuu ni feeti. Itoophiyaan sana waan mormitu miti. Sababni isaa kun hojii Somaaliyaa keessatti raawwatamudha. Handaarri galaanaa warri Tarkii irra jiranis ka Somaaliyaati. Kanaafuu warri Tarkii hariiroo biyyoota lameenii ilaalcha keessa galchuun madaala lachuu eegaadha kan isaan deeman. Hanga sana godhanitti ammoo Itoophiyaa waliin rakkoo keessa hin galan jechuun yaada isaanii ibsaniiru. ያንስ ካደረጉ ድረስ ከኢትዮጵያ ጋር ችግር ውስጥ አይወድቁም። ኢትዮጵያ ደግሞ ኢትዮጵያን ማጣት አይፈልጉም። Itoophiyaa fi Soomaaliyaan erga muddama seenanii waggaa guutuuf yoo ta'u muddama kana furuuf carraaqqiin irra deddeebiin kana dura taasifame hin milkoofne. Kana dura marii marsaa lamaan Tarkiin qopheessite irratti kanneen hirmaatan ministeerota dhimma alaa biyyoota lamaanii turan. Mariin marsaa sadaffaan Soomaaliyaa fi Itoophiyaa jaarsummaa Tarkiin taasifamu akkatti ufu tajaajilli oduu biyyaalessaa Soomaaliyaa Sonaa jedhamu X irratti barreesseera. Dhimma kana irratti gama Itoophiyaatiin qondaaltonni Itoophiyaa akkasumas ministeerri dhimma alaa Tarkii akka yaada kennan gaafatamanis hatattamaan deebii hin kenne jechuun Reuters gabaaseera. Finciltoota Alqaayidaa waliin hidhata qaban loluuf loltoota kumaatamaan lakkaa'aman Somaaliyaa keessaa akka qabdu Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaan walqabatee Somaaliyaa waliin muddama seente. Waliigalteen bulchiinsa Somaalilaand Soomaaliyaan akka qaama isheetti ilaaltu waliin taasifame naannichatti dhibdee uumeera. Somaalilaand bara 1991 walabummaa ishee erga labsitee booda ofiin of bulchuuf haga tokko nagaaf tasgabbii qabaatullee beekamtii idil-addunyaa argachuuf rakkachaa jirti. Mootummaan Somaaliyaa ka Moqodishoo buufatee walabummaa Somaalilaand jabeessee morma. Walitti bu'iinsa kana hordofee Soomaaliyaan waraanni Itoophiyaa Alshabaab loluuf Soomaaliyaatti ergame akka bahu gaafatteetti. Bakka sana immoo loltoonni Masrii ergama deeggarsaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa haaraa jalatti bakka buufamuu malu akka gabaasonni jedhanitti. Eertiraanis gara Soomaaliyaa goruun Masrii waliin tumsa ijaarrataniiru. Biyyi Itoophiyaa fi Masrii waliin hariiroo gaarii qabdu Tarkiin ammoo wal dhabdee kana furuuf mariin marsaa lamaan geggeeffameera. Kan ammaa kun yeroo sadaffaaf geggeeffamuuf jira. Gama Itoophiyaatiin marii marsaa sadaffaa sana ilaalchisee ammatti wanti ibsameen jiru biyyoonni Afrikaa bahaa akka Keeniyaa fi Yugaandaan araarri akka bu'uuf yaalii akka taasisan ka ibsan yoo ta'u Itoophiyaan carraaqqii kana akka simattu dhihoo dhagaamee ture. Oduu wal fakkaatuun rakkoon biraa Jubaalaand waliin wal qabatee dhalate ammas hammaateera. Waraana Soomaaliyaa fi humnoota Jubaalaand ka mootummaa federaalaa Soomaaliyaa waliin hariiroo adda kutuu labsan gidduu lolli taasifamu qaamoleen lamaan ibsaniiru. Walitti bu'iinsi kunis muddama guyyootaaf ture booda roobii ganama har'aa mudate. Dhimma kana ilaalchisee ministeerri ittisaa Soomaaliyaa fi bulchiinsi naannoo Jubaalaand wal himachuu ibsa baasaniin eeraniiru. Ministeerri ittisaa Soomaaliyaa ibsa baaseen Raas Kaamboonii keessatti haleellaa humnoota Jubaalaandiin irratti raawwatame ofirraa qolachuu ibse. Bulchiinsi naannoo Jubaalaandis gama isaan humnoonni waraanaa mootummaa bakkeewwan humnoon Jubaalaand to'atan irratti haleellaa raawwachuu himeera.
Haa ta'u malee lolli mudatuu fi tokko isa kaan irratti haleellaa raawwachuun wal himachuu malee waa'ee miidhaa dhaqqabee wanti jedhan hin jiru. Akka maddeen jedhanitti lolli guddaa waraana Somaaliyaaf humnoota bulchiinsa naannoo Jubaalaand gidduutti taasifameera. Qaamoleen lamaan osoo walitti hin bu'in dura torbanootaaf wal himachaa turanii Jubaalaand dhimma adeemsa filannoon wal qabatee mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin dhibdee keessa seentee jirti. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa adeemsa filannoo dur ture jijjiiruuf murteessus aangawoonni Jubaalaand garuu hin feene. Osoo kanaan jiru Jubaalaand filannoo adeemsiftee Ahmad Madoobee irra deebiin erga filatamanii booda muddamni ittuu hammaate. Bulchiinsi pirezidaantii Somaaliyaa Ahmad Madoobeetiin biyya ganuun shakkee ajaja hidhaa irratti bane. Ergasii manni murtii Jubaalaandis pirezidaantii Somaaliyaa irratti ajaja hidhaa baaseera. Mootummaan Somaaliyaa murtee Jubaalaand seeraan ala jechuun loltoota isaanii gararraas kaamboonii bobbaasee ture. Gabaasonni humna gamtaa Afrikaa ergamni isaa xumuramaa jiru jalaa ergamu fudhachuuf ta'uu yoo ibsan kaan yaaddoo dhalateen wal qabsiisaniiru. Humnoonni Jubaalaand ammoo humnoota isaanii gara bakkichaa erguun wal dura dhaabbannaa keessa turan. Boodara bulchiinsi Jubaalaand mootummaan Somaaliyaa heera mootummaa cabsuun akkasumas tokkummaa uummatichaa jeeqaa jira jechuun hariiroo waliin qabu adda kutuu beekse. Ministeerri ittisaa Somaaliyaa humnoonni Jubaalaand ajaja Ahmad Madoobeetiin waraana biyyattii fi milishoota naannichaa irratti haleellaa raawwataniiru jechuun himate. Ahmad Mohammad Islaam yookiin Madoobeen pirezidaantii Jubaalaand marsaa sadaffaaf filatamanidha. Haleellaa kanaaf humnoonni Jubaalaand Alshabaab waliin tumsa taasisan jechuun himate ibsi ministeera ittisaa Somaaliyaa. Deeggarsa Alshabaab malee humnoonni Jubaalaand mooraa waraanni Somaaliyaa buufate galuu hin danda'an jechuunis hime. Kun yakka cimaa biyyattii balaarra kan buusuu fi birmadummaa Somaaliyaa akka ganu ta'uu kaa'eera ibsi bahe. Gocha kana keessatti kanneen hirmaatan hunduu tarkaanfii seeraa cimaatu eeggata jedheera. Amma immoo dhuun gaggabaabsee isinitti himama. Boordiin filannoo Itoophiyaa uggura paartilee 5 irra kaa'e kaaseen. Paartileen kun warraaqsa biyyaalessaa Walaayittaa, Paartii Dhaloota Haaraa, Sochii Dimookiraasii Uummata Gambeellaa, Gamtaa Dimookiraatikii Itoophiyaa fi Paartii Haqaaf Dimookiraasii Agawutiin. Haleellaa xayyaaraan waraanni Sudaan gabaatti raawwateen namoonni jumlaadhaan ajjeefaman. Waraanni Sudaan lafa gabaa lixa naannoo Daarfuritti haleellaa qilleensarra raawwateen namoota 100 ol ajjeesuun himamee jira. Gareen ogeeyyii seeraa gaafa wixataa haleellaa magaalaa Kabaakiyaa lafa gabaatti raawwate ajjeechaa jumlaa suukanneessaa jedhanii jira. Gareen mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa loltoota Sudaanitti bobbaasuudhaan uummata nagaa akka eeganis gaafatee jira. Paaphaasiin mana amantaa Kaatolikii Firaansis Sooriyaatti amantaalee gidduutti wal kabajni akka jiraatuuf waamicha dhiyeessan. Firaansis namoonni Sooriyaa keessa jiran nagaaf tasgabbiidhaan akkasumas wal kabajuudhaan akka jiraataniif akka kadhatan dubbachuu isaanii dhaabbanni oduu Ajaansi France Press gabaasee jira. Oduu biraatiin mormitoonni Sooriyaa bulchiinsa Lataakiyaatti siidaa abbaa Asaaditti ibidda qabsiisan. Mormitoonni Sooriyaa reeffa abbaa pirezidaantii Sooriyaa biyyattiidhaa baqataniittis akkasuma ibidda qabsiisaniiru jedhameera. Abbaan Asaad naannoo bara 2000tti du'aan erga boqotanii booda mandara dhaloota isaanii Qaardaha jedhamutti awwaalamanii jedhameera. Haleellaa Raashiyaan kibba Yuukireen magaalaa Zaporeejiyaatti raawwatteen namoonni 8 ol ajjeefamuu qondaaltonni biyyattii himaniin. Haleellaa sanaan daa'ima tokko dabalatee namoonni 22 madaaniiru jedhameera. Kibxata har'aa kiliinikaa dhuunfaa fi gamoowwan mana jireenyaa haleellaan irratti raawwatame namoonni 5 gamoo jalatti madaanii danqamaniiru jedhamee jira.